ammaan tuuta fiinee hunda giyaati. Fiigaa hojii nama gatteenyeeti waa'ee jaalala laayifii haasofnaa siin jedhe. Laayifii dabarsan ammaan dura si argachuuf fiige gaara hora muka hora suma argachuuf qarree hundarraa utaala. Namni mana namaa hundaan koree siin jedhe innaa qarree dhise. Namni maraata yegguna mana namaa koree akka jaldeessaa dhagaan naaruu ture sun hundumaa irraan ta'e waa'ee jaalateeti si argachuuf. Alhamdulillah amma si argadheeti. Amma gaafan ati nan argatiniifi amma kamera wayyameeti jireenyi. Amma irra wayyame. Anillee gaaddabalii akkasumatti immoo sunirra amma irra wayya gaafa duraanii gaafa si argachuuf akkasii fiigan qalbii takkaan ammatti jireenya bareeda dabarsinaan siin jedhe. Taammaan dura dabarsee hunda ammaan akka fayyatti rabbiin itti ni zaaf waan siima. Akkasii taammaan dura amma haaree mataa akka irraa akka nama dhalatetti rabbiin akkasii naa ijaabaa jireenya addunyaa kanaaf keessee jaalatti teenya akka duraanirra akka amma duraanirra teenya maadhaadhaa taatee olii bahuu qabdi siin jedhe. Taakkasii teenya kaa jaalanii jireenyi jaalalaan tola. Waan naa himuuti mutuma beekeetiin jiraata. Dhageeffadhu siin jaala duraan si jaalachuun turee jechuudha mutaa beekadhuma. Tanaas beekeetiin jiraata. Siin jaala ammaa siin jaaladhaa jechuudha mutaa. Tan maaliifi? Tabraan siifin magaalaa nama qofaasuun ta'in. Beekeet maal yaa maa himuuti mutaa? Ayyee maal naa himuuti mutaa? Ayyee siin himuuti. Ayyee. Ayyee siin jaaladha taati. Jaaladha yaata sii duraati moo? Ayyee. Sii wadaati. Ati immoo iyyaa tanaaf duraatii tanaaf boodaatiiti. Kamitti? Mee ani hoo? Atis akkasumatti kanaaf duraati kanaaf boodaati. Dhugaa keeti. Ayyee kasii duraati kasii boodaati miree? Jaalalti xiyoonnoo xiyya keessa magartee jirti. Jaalalti xiyya. Jaalalti xiyya ammoo onnee teetira magarteeti? Onnuma ta'e qofa rammoo? Ana ammoo akkasii miti gaa. Miira qaama kiyyaa guutuu keessa magartee itti akkamitti? Ani garuu kee ofarratti onnuma ta'e ofarratti miira jiraame? Ana ammoo miira qaama kiyyaa guutuu keessa miiriti itti jaalalti. Taakkasiiti galatoon wallaahi. Yaaboo arraatana eenyumarratti biraan keetera nama irratti dalagu amma naa gatte saahiba kiisanii jiraame falfalaata isaafin dalaga arre ni quraafeesin jedhe. Kan kau kan belum wajah kan asal sudah. Kalau kamu kan pada. Hello bo. Awo akkami nagee abooti maaliin nagee si gaafadhaa miteete eessa jirta mana jirta maali jaartii bira maal gootu osoo jaartii qabdu jaartii namaa wajjin qalee maal deddeemte hin qaanfattu xiqqashollee ni beekta jaartii tante yoo waan akka qalee si jaartii namaati hojii deemuun si agare wanni kanaatun sirraan toltu ni dhiifta moo hin dhiiftu? Boo maal haasa'isa? Mana haasa'u jettamu jaartii. Jaartii kan baananii. Jaartiin teetii bara fayyii abdii naan jee malee waan biraan jenneera. Jaartiin teetii fayyii abdii naan jee. Akka ijee. Boo. Akka sanaan nagaa. Saati waan akka haasa'u jettisa mana muuzaa irratti haasa'u jetta. Obboleessa qayyee jira waan akkaataan akka buutanii. Dhageessaa boo. Amma booda telefoona kiyya argin kaa'een dhugaan siimame. Haa gonfal. Telefoona na cufate yaa'u. Silaa saayiba kiyyallee waan akka irraa godhuun waan irraa illee toltu. Niin godhaaf ammoo hin dhiisu saayiba kiyya jee maal rifachiisa. Indoo wala watti mee mallee. Sasijjaan falfalaan kun maal isaan maas? Maal warra bilbilaa wala isaa? Haadha isaatti haa himu. Maal irra cufte saayiba keetiin jalaa haasika telefoona?
waan kheyrii naasaa uraalee sammati yaatee deemnaati. Ammallee na cufe. Ayyee irraa hin dalaguu ta'a. Jaartii biratti itti dhaqeeti. Waan dalagaa irraa kafa illeetu. Naabi isa. Amma narra cufe manatti itti dhaqaa. Ako kami kapalpalang kagata na nung ulado. Senaw? Senne akkami fayyuma? Nagiya pa sen. Sen kamu. Sen. Tayo udabres to. Gattaa gamaa kan godhataa ta'uu saana heeti. Abu ya. Ogo tayo. Ako tayo kasi. Agam nagiya. Ako tayo sayo nagiya. Na masik abun nagiya ka bayan mishmi gatay. Maaligaa hay telefoona waan irra cufe. Zaan tayo na deemin kamti haasoo jirraati. Guyyaa kana haalli namaan beeku sadi. Hay saayiba qiyyaa miti hay dumaa shimana keessan dhufuun qabu jira. Guyyaa daalaala dhufa guyyaa namni dhufu. Haasoo jirra nuti guyyaa kana kana maafillee hin beektu maali isaa malee deemtu. Badiitee beekta gaatanaaf akkana jettaa. Falfalummaa miti haa. Uumaan jennee gattaa isaa hojii waati dubbilaa kutee tasni akkaati. Badiin isaa maali? Badii maalii qabanne? Hay badiin isaa wayi badii laafte. Maali? Silaa takkana waa himanii miti yuuti. Hayyee. Ati moo hay boo wayi akkanaati halee saboo isa moo isaa maal jaalala kaanuu isuma. Eessa garti maal godhu jira? Hay takka harka qabatee deemu jira sa. Dhalaa moo? Iddoo takkasanuu Hee? tajaajibaa kana. Ana malee nama biraa jaalata situ naa booda situ naa dura jecha. Maalitti hin beekare? Dhugaadha Sanis wal dubbiin beeka. Aboo akkasii miti boon kiyyibiin kaati. Laa badiitee hay ani saayiba qiyyaan ijaan wallaala. Allaanota kana achaati yoona na jechuun jirta? Maa nama tokko Ni gattaa dura jiru. Arra dalagaa egaa. Maal dalaga? Maal? Biraank. Biraanki. Saayiba qiyya. Arraabsi godheeti dhiifumallee narraa ta'a dhiifumallee narraa ta'a. Saayiba yoo kaluppuun irraa deemu jira. Naanti banan takkanaati. Kana nu rubachiifte ta'e deemamaa. Waan akkanaa saayiba qiyya qaalii namaan obboleessa qiyya caala jaaladhu yoon godhu baadhe si godhu baadhe. Ayyee. Eenyuun godhatu ba? Namaan si malee namaan akka keetii jaaladhu kan akka obboleessaa barsiisumaan qophaan qabu. Godhaallee toolii lamaa mucaa baroo. Kurkaa luppuun irraa deemu mucaa baay'ee takka to'anii fayyadatti fakkaatu. Laatu rokkoon qophootis wayita sakaraa taataa ta'e miti. Akkasii dhageeffadhu biraan keettanii waan akka haatan oofinaati. Dhageessanii isin warri wayituu bira waa hojjetu kun ni gartaniimi. Ilmi namaa biraan kiyyee waan akkana hojjetu akka jaarsa jaartii waliin dhabne addaan baafadhaa dubbii dura. Ogguu namni waa jee